Nafiisan jedheen konsertii irraa si erqaniin jedheen wallaahi wabillaahi maallaqa kiyyaan turistii raqee si deebisan jedheen isiitti dubbatti booda nafiisaa isiitti dubbatti dhattee daawwattee Dubaay jarree irraa si erqan waadaan siisenan jedheen nafiisaadhaan konsertii dhiisin jedheen abbaan fedhe yoo na dide daawwannaaf Dubaay dhattee deebisan jedheen waadaan seene maallaqa kiyyaan as keessa ta'a ispoonsaran siidhaan jedheen nafiisaan dubbachuu dandeesse. Nafiisaan dubbachuu dandeesse kana booddee isiidhaaf inni dhiise jechuudha. Gaafan uummata kanatti gaafa siin rakkattus kan gaffide anuma kan waliin jiru anuma wannan irraa fayyadamu tokko hin jiru namni koo bakka kooti jedhee waanan amanuufan. Qeesiin koo sheekiin koo sareen koo kooti jedhee waanan amanuuf nan hojjedha jechuudha. Itti manee mee nafiisaan afaan siitiin gadi baatee isinitti dubbatti yoo tokkummaa yoo daawwitees yoo namni hundi konsertiin kun si jalaa afa ta'e ispoonsara sii ta'een Dubaayin geessee si daawwachiisee ofii kiyya maallaqa hin qabu isan qabuun Dubaayin daawwannaan si geessan jedheen nafiisaadhaan afaan siitiin borga dibaatee isinitti himtii jechuudha. Na dhageessi laayibii kana jala jirti waadaa kanan seeneef osoo beekan na biran jirreesi konsertii qopheessuu hin dandeenye nafiisaa wallaahi wabillaahi turistii daawwii Dubaay geessee hin baasaa jechuudha. Hirrabne gaafa siin xiyyaara keessa jirtu Dubaay afti jedhee utuun taa'ee akkana eegu eega siin xiyyaara seente irra feechu. Kiyyaa jabal sadarkaa kanatti Nafiisaa Abdullaahimitti taphachuu yaale jechuudha. Garuu gaafa ni miidiyaa irra bahee dubbatu wajjin boossan jechuudha. Waan kiyyaan jabal Nafiisaa irratti dalage ilmoon namaa wallaahi Oromoon Arsii irratti hin daladdu. Maali ijoolleen Arsii naa barreessaan turre ijoolleen feemasoonni naa barreessaan turre maal ta'an ijoolleen kuni jedhanii naa barreessaa turre ijoolleen sikkoon mannoo Kiyaar Bashir namni viidiyoo dura dalage utuu namni kadhatiin namni dhaqee viidiyoo dalageef namni waamicha taasisuu eegale Kiyaar Bashir miidiyaa irratti quba qabdu utuu ijoolleen keenya taanu quba qabdu ijoolleen keessan maaliif Nafiisaa kana irratti duulaa jiruu jedhanii na gaafatan maalan godhare maalan deebisa reetta yeellee ta'a malee deebiin qabu abalu tajaadhan jedhaare abalu akkasin jedhaare deebiin qabu nan callisaa jechuudha akkamiin of kutee kenna anatoo badaadha akkamiin kiyya abbaa lageedha jedha anatoo anaa'oo akkamiin abdii geetaachoo kutee kenna innoo ana of kennuu natti taa'oo akkamittan kutee ormaa jechuun gaafa namni biraa kutaan biraa dhufee na gaafatu akkamittin kiyyaatii akkas godhe kiyyaate wallaahi wabillaahi kiyyaan Oromoo tokko namnan keessoodhaan hin bilbilin ijoolleen feemesoonni jimmaa namoonni barbaachisoo ta'an namnan keessaan itti bilbilee dhimma kana hin haasofsiisin hin jiru. Abdii geetaachoo qofattan hin bilbilee dhimma kana. Maaliifi konsertii irra jira akkan gara biyyaa deebi'u nan beekaa deebi'u maal fedhii isaati hirmaachuun fedhii isaa. An kanan kiyyaa irraa barbaade Nafiisaa irratti hirmaachuu dhiisuu mirga guutuu qaba. Garuu Nafiisaa jalaaf konsertii gufachiisuuf keessummaa siin tikkeettii murtee jette jalaa hambisuun dogoggora isaa guddaa. Dogoggora isaa guddaa. Ani ijoollee Dubaay tokko waan balleessitin argine kiyyaa malee. Konsertii siin dhufachuuf keessummaa siin affeerratte diqqa dhaga'ee sayyuu diqqa garee keessaa nama affeerame dhaga'ee dhaqee keessaan itti bilbilee irratti hin argaminaa birrii galmaa deebisaa jedhee sagantaa sii qabamee birrii galmaa kaffalame nama biraatti waamnaa. Birrii galmaa deebisaa jedhe jechuudha. Baay'ee na zaazzana. Anaan loluu dandeessa obboleessa kiyya. Anaan loluu dandeessa. Anaan wal dhabuu dandeessa. Abbaa fedhee wal dhabuu dandeessa. Garuutii Nafiisaadhaan wal dhabuu hin qabdu. Wanni isin gaddisiisu irra deebi'ee wannan isinitti himu Nafiisaa Abdullaakim kiyyaan itti bilbileennaan kiyyaa koo sagantaa koo irraa isin hafin naa kottu yoo rakkoon jiraate amma sagantaan koo xumuramutti hin dubbatin jette wallaahi wabillaahi. Sini gale amma sagantaan koo xumuratu mee sobaa jedhu arragaan itti qaba. Nafiisaan eega siin kana jette hinduu oo namni ajjeese dhaqee hinduufi kan saatiyoo nama saatiyoo dhaqee hinduufi gadi ba'ee utuu siin konsertii irra jirtu ajandaa godhata. Eddeen kun baay'ee na gube eddee siin kiyyaa koo sagantaa korraa naf hin jettee waamicha addatti ijoollee Jimmaa keessaa taasifteef kabaja dhabeefi maa namni achitti sajjeesu jiraate dhaqee hinduu. Yeroo kaan immoo an Jimmaa fan dubbadhaa Jimmaan kan nuti dubbannu kottaa hojiin agarsiifnaa jennee isin waamne hin diddani biiftuu faashin mee gaafadhaa biiftuu faashinitti bilbilee koree godheen hundeesse jalqaba. Sabboontittii sana jechuudha artistoota meeqa keessummeessaa jirte Dubaay keessatti gaafadhaa biiftuu faashin akka wajjin rakkataa ture. Biiftuu faashin dawwadhaa gaafadhaa. Isinii galee asan daabodha isin.
ijoollee san daabooti. Mee biiftuu faashiniin tokkummaan kun dhimma kana irratti jibbiinsa namaa lallabeeraa hundayyuu nu waamaa jedhaan turre hundayyuu tokkummaa jedhaan turre jedhaa gaafadhaame. Waasiin konsertii si nuu tolchaa jedhaan turre jedhaati gaafadhaame. Biiftuu faashin. Abbaa Giddii jibbuu dandeessu fakkeenyaaf ani hin beeku waan. Ilyaasiin jibbuu dandeessu Ilyaas Aggaaroo. Sini galee. Dogoggoroota akkasii kiyyaan namarratti dalaguun Nafiisaa irratti dalaguun ana gaafedhina arrabsuu mirga guutuu qabaa. Beekaa Siraa jibbuu mirga guutuu qabaa. Garuu dogoggora fokkataa amma kana ga'u artii ofii irratti raawwachuun baay'ee gaddeera. Isinis baay'ee sitti gadditeetti 100%. Nafiisaan illee baay'ee sitti gadditeetti kiyyaa jabal. Baay'ee jireenya ishee guutuu sin dagattu. Waan ati irratti goote kan. Har'a booda tarii sirraa dubbachuu dhiisuun kun mala. Nafiisaanis jireenya si intala Jimmaa, intala Limmuu dhaggeeffadhu. Isinis intaluma mootii akkuma ilma mootii taate, isinis intala Limmuu, intala Jimmaa, intala mootii, intala Limmuuti. Intala mootiiti. Isinis abbaa fedhe ol beekamtuu turte. Abbaa fedhe ol feemesii turte. Kaaseetiidhaan isii beekna jechuudha. Abbaa fedhe ol. Muummichi ministeeraa abbichuun gaafa Kaayiroo fudhatee galu isatu waamee eenyu Kanaadaa fi eenyu carraa Kanaadaa isii bahee dhiiftee galtee bar abbichuu fuudhee ofitti qabee fuudhee gale kottuu gal malee de. Abbichuu fuudhee gale gaafa Kaayiroo galtu. Viidiyoon isa agarsiisaa jira suuraa gaafa sanaa jira. Sini galee. Sagantaa koo irratti na argamennaan Nafiisaa akka diina keetiitti ilaalu baay'eetti gadde. Wannan isinitti himu namni beekaa Siraa xuxxa yoo jiraattan dhimma Nafiisaatiin wal qabsiise. Wallaahi cubbuun mara keessan gala. Cubbuun mara keessan gala. Mucaan sun sabboonummaan ni agarsiise beekaa Siraaji. Sabboonummaan inni agarsiise jireenya koon dagadhaan beekaa Siraajiin walii galteen qabu dhugaan isinitti himan. Beekaa Siraajiin walii galteen qabu. Kutannoon inni naa waliin agarsiise garuu utuu hin ajaa'ibsiifatin akka hin darbine na godhe. Kutannoon inni naa waliin agarsiise. Adeemsa inni deeme bakka. Arraba namni si arrabse beeka deebiin kennin jedhe inni nuun kennuu dide jechuudha. Namoonni beekaa Siraaj arrabsan yoo jiraatan cubbuu fudhatanii galu. Inni gadi bahee ajandaa isiniin ta'u beekaa Siraaj. Dhaggeeffadhaa. Ajandaan ta'u. Wama isin dhaxxanii arrabsitan nuuf hin beeku namni arrabsu yoo jiraate. Nama arrabsu. Hojii isaa hojjetata. Garuu mucaan suni maallaqa of hirkaa baasee tokkummaa amma fedhe jirra abshir bakka itti dhabdettan si faanan jira. Bakka dhabetti itti guutii jedha nama naa waliin dhaabbatee waan kana milkeessuuf shoora guddaa taphate. Rabbi isin inni mucaa isaatti buunaan. Gaafa inni waa balleesse bu'aa isaa galatoomi waan jechuu qabdan aan of caala mucaa sanan galateeffadhe. Of caala beekaa Siraajiin galateeffadhe. Ofii abbaan fedhe ana naa arrabsuu danda'an akkasiin naa arrabsitan nan beeka biroo wama tokkoof arrafamuu nan beeka miidiyaarra waan jiruuf. Garuu warra nu malee jettanii konsertii si haquuf yaaltan milkeessineerra isin malee ta'uu danda'a jenna nuti. Isin malee raawwachuu dandeenyaadha. Hojjenneerra raawwanneerra milkoomneerra geessineerra. Irran isinii deebi'a. Kaayyoon keenya guddaan Nafiisaa Dubaay irraa haqamte Dubaay dhaabuudha murteessaan jalqaba. Inni guddaan beekaatti bilbileen beekan jedheen yoo maallaqa dhabne jedhe waanuma Nafiisaa jedheen. Annafiisaa oo maallaqa dhabne ofiifanii turistii keessa beekannaan maal haasofta konsertuma qophaa'a abshir naan jedhe. Leenca dhuguma beekaan. Gooticha saqqa dhalchitee jimmatti kennite wallahi. Tinnaa daddaa wallahi billahi. Inni gurbaan sun garuu yeroo hunda wanti nu waliin gallee jimmummaa jabeessanni. Ani Oromummaan jedha yeroo hedduu. Inni jimmummaa baay'ee jabeessa. Abiyyiin kana mee suuraa isaa gaafa laa bilaal ba'u laala. Abiyyi sun dubbee jira suuraa isaa waliin. Abiyyi sun dubbee jira jechuudha. Nama amma kana jimmummaa isaa dhugaa jabeessuun argine. Garuu abbaan fedhe gaafa rabsu natti hin tolu. Abbaan fedhe gaafa rabsu natti hin tolu. Mee gaafa ni laayivii seenu laala viidiyoo isaa suuraa Abiyyi dubbee qaba. Suuraa Abiyyi wallahi billahi. Girisaa yeroo meeqatti yitee dadhabde girisaan kun faantu jechuudha. Namni Abiyyiin onnee guutuunis jala bira dhaabbatu namicha sana jechuudha. Umurii isaa rabba dheeressu. Kanaaf akkasii namni beekaa Siraa itti bu'oo jiraattan warra komentii isinumaa dhimna. Ani ofirraa nan deebisa abbaa fedhe mukatti cabseen namni natti buunaan ofirraa deebisuu danda'an. Likki si galche. Abbaa fedhe mukatti cabseen deebisan ofirraa afaan qaba. Garuu nama beekaa Siraa tuqee wallaahi jimma irratti hin dhiisina. Shanan gibee irratti hin dhiisina. Wallaahi wabillaahi mucaa sanaan hin boontu malee booda hin gadditan.
jimma keessaa namni itti bu'u jiraannaan beekaa siraa jirratti nama dhiisina. Wallaahi wabillahi dhugaa isiitti. Fakkeenyaaf ani beekaan siraa bara wal dhabdee guddaa keessa turre atakaaroo keessa turre bara dhimmuma kanaafii gara natti mee bara dhimma isa keenyaa garaa kaanna naan jedhe bara isa aniifati wal loltee qabnu garaa kaannaa jedhe bara isa kana hojjanna waliin garaa fayyaade tokkuma naan jedhe waan kana duraan isqiimii si qabadhee jiru ammatti daganneerra waan kana wal keessa baane hin deemnu. Hojii hojjechuu qabna jedhee nama naa waliin bar atakaaroo keessa turedha bar beekaan. Isa jimmoomaa kana moo irratti hojjechuun barbaada. An jimmooma irratti hojjechuun barbaada. Waliin hojjennu naan jedhee cimee ka jechuudha. Dhiira jechuudha gurbaan. Kiyyaa Jabal garuu dhugaa dubbachuuf afaaniin akkanatti dhufee miidiyaa irratti boo'ee dhugaa dubbachuuf Nafiisaa irratti shira ilmoon namaan jirre shira jechuudha. Diinni namni nama walirraa ajjeese amma Kiyyaa Jabal Nafiisaa irratti shira xaxe. Abbaan fedhin tan isaa wanni na gaddisiise isa koonsartii namni sirbu gadi beelaa ibii banate sinii galee arrabsuu eegale jechuudha. Nama chiraqe arrabsuu eegale jechuudha. Sheemiin Abdii Huseen jibbuu dandeessa. Amma Abdii Huseen arrabsa jechuudha. Abdii Huseen maallaqa namaatiin yoo arrabse bakka inni dhugaa hojjetetti dhugaa hojjetteen jedha. Amma maallaqa namaatiin ganaa fiduu fandeem Abdii Huseen. Garuu bakka inni sirrii hojjetetti on jibbe simmoru. Waan inni Nafiisaadhaa hojjeteef Nafiisaan jibbuwan. Abdii Huseen karaana itti jibbu ana jibba miti Abdii Huseen eeyyen na jibba. Garuu waan inni dhugaa hojjete tokko sababan jibbuuf lakki dhugaa miti hin jedhuwan. Nama hunda arrabsaa oole jechuudha. Nu arrabsuu danda'a anaan amma akka kiyyatti wanta isiitti kiyyaan na arrabsuu danda'a ana ofirraa deebisan. 100% na arrabsinaan ofirraa deebisan. Garuu beekaa siraa jetti namni buunaan wallaahi mucaa sanatti itti boontu malee ittiin gaddisan itti boontu malee jechuudha. Wallahi billahi beekaa siraa jetti hin boontani malee ittiin gaddisan. Sababni isaa waan hojjete malee gabbee nama narrabsu laayibii waraabaan oolu waa tokko godhaan oolu. Sini galee hojii hojjetaa jiru namni hojii hojjete immoo si hojjete immoo namni arrafamuu hin qabu. Si hojii hojjete namni arrafamuu hin qabu. Oromoo kutaa kaanii akkatti komannu hin qabnu. Hin dhufinaa jedhaa ture waan ta'eef Kiyyaan keessa deemee nama hedduudhaan guruuppii qabnaa jedhaa ture jira bara. Galatoomeedha amma maammeen kun silaa eenyudha jechuudha. Toofiq itti dedoo kana ilaalaa naa waliin rakkataa turte achi raqi gaafan jedhe binzeema isaa gubee wallaahi wabillaahi abuu rabbu murikiyaa dheeressu. Binzeema isaa gubee ani hin kaffalu taaskii Toofiq achi raqi jennaan fiigee raqa. Kana geessi Toofiq maallaqa kana amma kana geessi barbaadamee jennaan binzeema utuu nan gaafatiin dhaqa jechuudha. Wallaahi wabillaahi umurii dheeraa dhobboleessa ko ati goota dhugaa. Innaa isa kanaaf akkasii hey